تأتي يوم براد لنا كاتين بالو إني تلتي قيل خالد ديمنا جدي براني اتسا وان أسيك النيو واني أسيك النيو دربتي وبعد مجد أتبنى ومتى هنا فيجو من بر تيتي بسنتي وينك أجت هاجتي ومني تروح يجن دفاع أخيتي نانجتين أنفاس من خاسبران أتجلس مبرد زين دفاع زيرو سنسلان نانجت مين جمي فلا كمية ما كده ما خد إيدي دي مجد إيسا خد إيدي دي مجدون يوسك أرض مثلا الكيد هذا كتك كانسر راقول الكيد لا يا بابا شربك لين ما فرماتي يوكي وقولا كم تعبت تجرتي وأنا بعمل نيك تملي وبيني يومي بعمل ناس هو من دي ما دلع عرفت جبت ما أنا كم جبت ما يا بابا ما أسمع بكو هنا مين لك مين لك عرفت جبت أنا توتو لا كان جيبوا كذا أخي سني لا بكو يجي هو مفهوم له سنسي وأعتقد كده هو كيس ما غني وتدوان دي نملي يوكل تأتي يوم براد لنا كاتين بالو إني تلتي قيل خالد ديمنا أجر الله مثلا أنت أمرتي سكني وسخيسة أمرتي تمشي سخيسة وسخنا كانت وأنا سكري سخيسة وأنا كانت سكنتي دي بيسين وجبيسين كم دي بيسين كانت سكني في نيك زنجة دوما أنا بلش زين تفرس ما كانت دوما أنا أجي زين تفرس ما أنا أجي زين تفرس سيناتش بورا أصلا يصير يعني أنت جبت مديون هذا ما عنده خيسة اللي يبغى يصير أو تنوف جبته وأنا سكن هذا يبغى من شراني فارس يا أخي وأنا سكن في نيك زنجة في سخان وديرس ما نتعرف أكون نيكا بتأمر تاني كبر شيء تجمع كان عندي كبا قلتين الكود ده ما يروح حلو أما ويتي فين وجدته ويتي نيارتي ومن دخل جوا قلتي خلاص على كنت نقاب ديالتي يوخينيتي وسنيتي أتنباس من ليسو نيا جبتي أجمع بودي أنت أكو ما زال أما تبغى يوسيا نيا قبلي
Abartaa. Ani khatti hundara deemes fide. Khatti duraan gartee dhiiraa wajjin gartee irra dareenes ani gartee mana dhiiraa hundas fide jechuudha. Akkaataan amma bakka isaa itti isii cafaqaa jiran si agarsiisan jiraame. Nagarsiita. Maji. Hangam takka amantummaa naan qabdu. Maji mee. Amantiis. Jiija baraayee. Mee amantiis siin amansiisa. Ati immoo onneen ijoollummaa yoo si dutte. Na wayii barbaadde natti yoo hallayyaa seente jechuudha. Si kan mutura jechuudha afaan keetiin afaan keetii baate jechuudha. Wanni sun ragaa viidiyoo reekte wanni sun. Asii galu. Maaltu ragaa labbaa tamaa sana hojii. Maatee ilmoo siitii miti maatee lubbuun si hawaasa hin jenneeti. Hin jenne. Jettee mire arrammoo himiyaan baatettee gartee onnee sanaa itti jettee jechuudha. Isii harka buute. Wallaahi mataa keetii miti jechuudha. Coraa kee kana gartee si nyaattee jechuudha. Qulxurree tasirraa kurteeti si darbite jechuudha. Isii ummaa tana gartee sabii irraa jiru sabii isiidha. Mee an onnee ijoollummaa jettee gannan qabiniiti kan siin jee. Ati takkaan lola seenteen beektu. Takkaan namni keessaa miidhameen beektu. Namni nama bara akkaataa gartee siraa itti gartee. Bakka namni gartee. Hamaan na jedha takkaan lola seen na jedhaati. Lola jechuun tuni ani harka isii seenee jechuudha. Diina harka seeneetiin akka isiin na goote beektuuti. Qalama na gootee mataa na keessee jechuudha. Niin beeka. Manatti bara haphaasaa na keesseeti akka ijoolleetti bara mucaa. Haphaasaa na keessee bara hammaa bara kun olkanii hammaan bara haphaasaa na fincaanii udaanee ture bara sitti. Maal ta'e? Onnee teessan simma garsiite musirraa gatti qeete akkasii kunuunsisan. Isin moo? Ati sila rijaala ta'uu qabdamoo oggusan ijaan isa keessatti uumamtee onnee biraa magarsuu qabdamoo. Rijaalummaatti jaaniin godhee. Ana kana onneeti keessa gana deebisuu miti yeroo namni waa si godhe taanaan sin caalaa akka mee gartee reefu dubbattee turte viidiyoo ta'e keessatti maal jettanii beekta haada kanaani nuti isaaniine jette gaafa gartee isaanii arra bar maal jettiin jechuudha amma kimiyaadhaan turmaateen warqiin arra gartee miila rafii jirtu sun abdii biteette maali warqiin warqii jetteen jechuudha warqiin maal jira ta gaafattuu nuti isiin hiinee sababa isaatti osoo isii hiinee isii cafaku jirru ilmoo achitti irraa yaate ilmoo itti rabatee jiru sani arraan tana fiddee jechuudha turmaate irraa sani arra fiddee jechuudha warqee sana bara abdii biteette jechuudha badala gartee nuti gaafa akka goonatan jechuudha isii irraa asitti habarachaa jirti. An akkana sin jechuu fadheeti reefu giseen akkasiin jiru warqee inumaa shanshalatti ittiin hidhamtee warqee jetteeni. Warqii. Eegaa warqii. Warqii jetteeni. Diyaamantii jechuudha. Daa'immantii dhee. Innaa tuffiidhaa bar tuffii keessaa bar. Daa'immantiin sun kanuma isiirra ilmoo baase jechuudha. Arrammoo ati arra onnee tana yoo ibiddatti darbite jechuudha. Hayyee intalti dhalaa san jechuudha. Haada gartee isi warqii itti isin hiitanii ilmoo itti irraa yaate san dachaa san caalaa bakka buute onnee horattee rijaalummaa jechuudha. Rijaalummaa isii rijaala malee ati miti ati dhalaadha akkasitti. Dachaa san bootee irraa kabarashu jirti. Anama akkasitti san caalaa bakka itti bullu bakka itti ciifnu hin qabnu. Kaanee bakka isin wareegamu qabnaa sin jechaa jira. Onnee maasa keessaa duutii abdi. Onnee na keessaa duumeran silaa dhugaadhammoo dhiirummaa qabatu baadde guyyaa san asii akka seenee jechuudha akkas na gootee as jiraachuudhaan miti biyyuma tana galle keessatti baay'ee jechuudhaan dhiirummaa tun dhabe jechuudha. Ammaati akkana dubbii gartee xarraqummaa sana fitinati ani obboleessee baasuu dadhabeessisi miti dhiirummaatti yaa niin baasaa jechuudha karaa hundee karaa haxxiin nuti agarsiise bakka gaafattoo furmaata ittiin baafnes sibite agarsiise bakka arra isiitti cafaqaa jiranis bakka rifeensa isiirratti haadaa jiranis sibite jechuudha. Arra rifeensa haadaniimi burluqa adda qabdeeti sabii raaddeessi achitti na dhageessaa hafarsaa amma ati waa hundoo si agarsiise haxxii silaa gartee ittiin gartee isii baafna si agarsiise si jiran jira. Bakka isii irratti cafaqaa jiran si agarsiise. Si amanutti jira. Rifeensa irra hadaa jira irraan tana rifeensa kanaa miti hajalaati irra hadaa jiru sabii isiidha jechuudha. Bakkuma silaa gartee isii fincaantuunu maali? Kimiyaan ejjera fincaantee bar fincaan sunuu isii jalaa yaa'ee jechuudha. Furmaatee jiisee jechuudha. Akkinya itti laatteessi alhamdulillah egaa tana jawaatee gartee isiniitu gartee kan hanjee malee fincaan nu agarreeti. Arra fincaan keessi arkeetiin arra akka shukrii gartootaa jira itti jechuudha. Furmaatee jaa jechuudha. Furmaatee jee akka itti fuutee jiru manuma gartee fincaanii kanaawu hodhuu dhabdu jechuudha. Hodhuun dhabdu. Hodhuun dhabdu. Viidiyoon sibila jirti hodhuun. Ati hun beektu hun dhageessu waan gartee as siinjuu sanaatiin paamtu. Moocinaan odeessu jirtaa waati. Siroo isuutti jiru waan ittiin dhageessu makuran. Yoo gartee amma hundi situu baatee jechuudha. Bikkoota si fidee mire na dhagoo baannaan hayitii bakka ayitiif darbe achitti sitti miti jiran. Tanaachuun jirti. If darbii maaltu fide natti himtee miti. Kitaaba achi qaba sitti hima hin fudhatu akkamiin si godha boon. Mee dhaabbadhu haa akkanaa miti bara natti himuu jirtaa miti. Ana jechuun wanni kana na godhu jiru garaa wajjin dhalootaa jimee obboleettii jimee gar fageenyaaf. Ansilaa isii hordofuu jiraachuu baadde isii hordofuu jiraachuu baadde jechuudha. Angaafa deemnu waa hundaa wal baddalanee deemne beektaa. Maaliifi kana godhe jechuudha. Qabsaa waan tokko dhugaatii dhaqee
qabamoonni jirti booji'amoonni jirti kufoonni jirti jechuudha. Yusunillee kasigatu jechuun jechuudha akkaawwantii sirraa fuudhee saba sanii isin kanatti erganii jechuudha. Waa hundaa'u anjata akkanaatiin jira jechuudha. Ati kanaaf quban qabdu teesseetuma dubbii minaaminni itti haasuu jirtati. Minaaminni san barraani. Ittisa waan asi kanneen jechuudha. Waan asi kanneen darbitee kophaa deemu jirti. Ati barna uummataa kanaaf dhufee eeguu hin bara. Teetiif seenteeti achitti haa galtee uummanni coraa hayyan Difaa keetiin aan jettee nan faasin na kasi biraan haatee jee suma bira dhiisan. Difaa yeroo san silaan aan jette ni jabeeffadha. Kimyaa waa ta'e amma hatti isin deemu jirtu eessa? Hatti isin deemu jirtuun yoo si qabde mamsa laan. Ilkee irraa takka takkaan sirraa goorti ilkee tan. Laal. Yaa baala waa leencummaa furmaatee natti ni mimmiinaa siima. Waa isin natti ni min ammaan tan akka maataan. Isin akka kataa tan maata deemu. Isin tun namoonni daabee addunyaa guutuu beekaa bara. Wooma isin qabduun si himu jira. Waan daraa sitti himu jiru. Tan namoonni daabee kaafi. Isin tun diina keenya. Duuba isin tun nama laafa qabdee jaban jiin kaakatti. Akkuma ati gubbaa afaanii jabeettu kan onneen ta'es jabeetti yaa. Haa dhageessaa irree jijjiirreeffadheetiin waa hundaa'u hatti haala mijeessee bikka itti bararuu fi karaa irraa deemuuf bikka itti deemu hunda haala mijeeffadhee jechuudha. Hatti tana deemee bikka si fiduu jechuudha. Waa hundaa'u tartiibaa irra deemeeti as fide. Ati immoo teesseetuma agarti muqaffala taatee waa hunda irratti haa ta'u jirte. Afaan gartee dura isin tun obboleetii jira gartee xiyya isin tun waraan xiyya gartee isi jalaa isa naaf jechuudha. Atilleen waa hunda isaa jirta jechuudha. Na duubatti viidiyoo meeqa lakkisaa jirta. Ta arraba xiyya arrabsisa jechuudha. An bikka ijoo deemeeti waa hunda lagaa jira. Ati immoo deemteetuma boontee bikka feete ooltee as deebitee anuma waa jechuudha. Anuma gartee maqaa xureessi deemte jechuudha. Anammoo sirri ati arraba kana malaa jechuudha. Arraan tana waan itti beekan an raashineetuma isaan kana bikka galmaa isaan ga'ee deebi'ee immoo teetis achi booda takka takkaan siqiraayisa aliibbaa taasaa jechuudha.